Hagayya 9 oduu sibuun neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Itoophiyaa keessatti namoonni adabbii isaanii xumuranii ba'an irra deebi'uun yakka raawwachaa jiraachuun isaanii yaaddessaa ta'aa dhufuun himame. Abduu Ahmad dabalata qaba. Itoophiyaa keessatti namoonni adabamanii ba'an irra deebi'uun yakka raawwachuun sadarkaa yaaddessaa irra ga'ee jedhame. Sirna haqummaa yakkaa Itoophiyaa keessatti namoonni yakka raawwatanii sirreeffaman irraa deebi'uun gocha yakkatti deebi'uun isaanii sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu isaa Inistituutiin Haqaa fi Seeraa Itoophiyaa qorannoo ifoomseera. Qorannoo dhimmicha irratti gaggeeffame kanaan namoota adabbii isaanii xumuranii ba'an keessaa 94 yeroo waggaa 5 hin guunne keessatti yakka biraa raawwachuun gara mana sirreessaatti kan deebi'anidha. Qorannoon kun xiyyeeffannoo isaa manneen sirreessaa federaalaa irratti kan taasise yoo ta'u, namoota yakka raawwatan sirreessanii fi hubachiisanii lammii nagaa gochuu irratti ammayyuu hanqinni bal'aan jiraachuu isaa agarsiiseera. Akka qorannichaatti namoota irra deebi'uun yakka raawwatan ragaaf fudhataman 127 keessaa 157 qabxii 9, yeroo lammaffaaf 131 ammoo yeroo sadaffaaf kan itti murtaa'edha. Namoonni kunneen yeroo baay'ee yakka kanaan dura ittiin adabaman fakkeenyaaf 152 hannaa yookaan saamichaa fi yakka haaraa amma ittiin to'ataman 153 qabxii 6 hannaa fi saamichaa wal fakkaatu raawwachuun isaanii ibsameera. Sababoonni ijoon isaan yakkatti deebi'aniif immoo hojii dhabdummaa 13 qabxii 4, maallaqa dhabuu, deeggarsaa fi hordoffiin erga ba'anii booda jiraachuu dhabuu, hawaasaa fi maatii biratti fudhatama dhabuu, manneen sirreessaa keessatti leenjiin ogummaa fi xiinsammuu ga'aan kennamuu dhabuu, akkasumas yeroo mana hidhaa turanitti tooftaa yakka haaraa barachuu isaanii akka ta'e eerameera. Hanqinni biraa qorannicha keessatti ka'ee manneen sirreessaa federaalaa keessatti sirni ragaa dijitaalaa ammayyaa fi walitti hidhame jiraachuu dhabuu isaatiin keessattuu sadarkaa poolisii magaalaa Finfinneetti shakkamtoota hunda irraa ashaaraan qubaa waan hin fuudhamneef namoota irraa deebi'uun yakka raawwatan adda baasuu fi saffisa yakkaa biyyattii beekuun ulfaataa ta'uu ibsameera. Hanqina kana sirreessuuf namoonni irra deebi'uun yakka raawwatan sirreeffamtoota biroo irraa adda ba'anii sagantaa haaromsaa adda ta'e akka argatan akkasumas wixineen seeraa sirreeffamtoota hawaasatti deebisanii makuu dandeessisu ariitiin ragga'ee hojiirra akka oolu qorannichaan yaadni furmaataa dhiyaateera. Waltajjicha irratti bakka bu'aan ministeera haqaa akka ibsanitti ragaan qorannichaaf fudhatame xiqqaatus yaada furmaataa dhiyaateef garuu wixineen seeraa qophaa'ee mana maree ministeerotaaf ergamuu fi yeroo dhiyootti ni raggaa jedhamee akka eegamu mirkaneessaniiru. Ramaddiin shaampiyoonaa gareewwan kubbaa miilaa Oromiyaa kan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ifoome. Gareewwan 58 ramaddiiwwan 15tti kan qoodaman yoo ta'u, ramaddii tokkoffaa haga 13ffaatti gareewwan 4 of jalaa qabu. Ramaddii 14ffaa fi 15ffaan ammoo gareewwan 3 of jalaa kan qabanidha jedhame. Ramaddiiwwan Aatii hanga O kan jiran sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa jalatti marsaa 32 keessa darbuu jedheera Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa. Ramaddii A hanga M kan jiran keessaa gareewwan qabxii gaarii galmeessan 2 qabxii gaariin marsaa 32ffaa keessaaf kan darban yoo ta'u, ramaddii N fi O garuu of keessatti hin hammatu. Gabateen tartiiba gareewwanis akka armaan gadiitti ifoomeera. Garee A Bulbula, Maqasoo Mattuu, Godee Duroo, Machaaraa, Garee B Bootee, Ganjii, Arfana Lakuu, Baallammii, Garee C Makoobilii, Huruta, Meetaa Roobii, Doreenii, Garee D Tolee, Sheekii, Seeruu, Aanaa Mattuu, Garee E Nagallee Asaasaa, Najjoo, Hangar Guutee, Daaworee Sarar, Garee F Adolaa Reedee, Dalloo Mannaa, Roobee Arsii, Garee A Guduruu, Taajjii, Asandaaboo, Algee Saccii, Garee H Innangoo, Tiichoo, Qotaa, Ciraa, Garee I Buusaa, Jimmaa Gannatii, Tarree, Kamisee, Garee J Guddattuu Arjoo, Aanaa Muneessaa, Booree, Buna Harannaa, Garee K Sayyoo, Sokorruu, Horroo, Seenaaf, Garee L Odaa Noophaa, Mandiida, Hoggisoo, Hora Alaltuu, Garee M Boorrecha, Areera, Jiddaa Kombolchaa, Dirreen Cinni, Garee N Dilalla, Ifaa, Daarimuu, Garee O Digaluuf Tiijoo, Cora Qumbaabbee, Awwadaa Ifaayi. Maddi fuula Feesbuukii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaati. Oduu ispoortii wal fakkaatuun kubbaa miilaa lixa Oromiyaa irraa balaqqeessa eeyife injifannoo akka biyyaatti galmeesse. Kilaboonni lixa Oromiyaa Dambidolloo, Gimbii fi Leeqaan kilaboota jajjaboo lixa Oromiyaa irraa waggaa tokko waan hin guunne gidduutti liigii biyyaalessaa keessatti hirmaannaa argatan keessaa tokko yoo ta'an, Dambidolloon bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Jinkaatti xumuraaf qaqqabuun shaampiyoona kilaboota Itoophiyaa irratti ga'umsa olaanaa argisiiseera. Akkasumas waancaa Piriimeer Liigii Oromiyaa isa jalqabaa injifachuun seenaa haaraa galmeesseera. Kilabni magaalaa Gimbii shaampiyoona kilaboota Itoophiyaa kan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kilaboota 44 irraa olaantummaa guddaa galmeessuun shaampiyoonaa ta'ee Oromiyaa mara boonseera.
Yeroo ammaa immoo kilabni kubbaa miilaa magaalaa Gimbii kutaalee Oromiyaa maraan simatamaa jira. Kun ammoo mootii kubbaa miilaa isa jechisiiseera. Sochiin kubbaa miilaa akka Oromiyaatti sadarkaa olaanaa irra jiraatus lixni Oromiyaa addatti yeroo ammaa sadarkaa biyyaatti ifee argama. Kilabni kubbaa miilaa magaalaa Gimbii uummata magaalaa Naqamteen simannaa ho'aan godhameeraaf.